Akkam jirtu daawwattoota keenya baga nagaan deebitanii gara chaanaalii kanaatti. Egaa torbee darbee yookiin immoo sagantaa yeroo darbee irratti interview Geneva wajjiniitiin yookiin immoo maqaa ishee afaan Oromoo Caaltuu jedhamtu wajjiniitiin goone irratti egaa yaada baay'ee naa laattanii guddaa galatoomii warri naan jettanis jirtu. Anis galatan dhabiinaa isinis guddaa galatoomaa waan na jajjabeessitanii fi egaa ammas immoo mata duree addaadhaanii keessummaa addaa yookiin immoo kan biraa isinii fidee dhufeera. Keessummaan keenya kuni faranjii miti. Namuma keenyadha. Jabduu keenya sabboontuudha, cimtuudha. Masarat Dhaabaa jedhamti. Egaa Masaratiin baay'een keessan sooshaal miidiyaa irratti beektu jedhee yaada. Keessumaa immoo yeroo dhiyoo kanatti sochii keelloo yookiin immoo yellow movement kan jedhamuuni deeggarsa hidhamtoota siyaasaa agarsiisuu irratti qooda guddaa fudhattee yaada sana jalqabuudhaanis baay'een keenya ishee beekna. Akkuma beektanii sababa siyaasaadhaani akkasumas sababa dhibee bara ammaa koronaadhaani hojiin isheen hojjettu baay'ee jalaa miidhame. Kanaaf jennee egaa namoota tokko wajjiniitiin GoFundMe qopheessinee akkuma argitan isinis sooshaal miidiyaa irratti qarshiin sassaabamee fi egaa gumaachineerraa fi waan ta'eef egaa hin callisuu galateeffachuun qabaa uummata na gargaare kana jetteetudha kan isheen asiin dhuftee. Garuu erga dhuftee immoo gaaffii adda addaa dhiyeessinaafi jechuudha. Egaa galata isheenii namoota ishee gargaaraniini galateeffattu irraatii jalqabna. Yeroo gaarii, turtii gaarii. Dinqoo baay'ee galatoomii. Egaa haalli keessa turre ulfaataadha. Ammas haalli keessa jiru xiqqoon ulfaata. Hojiin keenya hojiin kana duratti turre haala siyaasaa biyya kana wajjiniin deemaa. Kana wal qabatee yeroof hojii hojjechuu hin dandeenyanii. Kanarraa ka'uutiin waanuma xiqqoo gumaachirraa ka'uutiin maal keessa jirtaa jedhanii namoonni baay'een karaa adda addaatiin na iyyaafachaa turanii warri biyya alaa jiran jechaadha keessattuu. Atis kana keessa na iyyaafattee haala keessa jiru hojiin akkamii maal jennaan hojiirra akkan jirre sittinnaan baay'ee gaddite. Akkas taanaan maaliif waan xiqqoon qopheessuun jedhee yaada jalqaba kan taasisu ture. Kanarraa ka'uutiin egaa namoota waliin mari'attanii jalqabdanii anillee sodaachaa tuman ture. Maaliif namni na caalaa rakkatee namni na caalaa deeggarsa barbaadu baay'eetu jira. Soo kiyya homaa miti jedheen sanumaa san duubatti jedhee garuu waan gootan hundaafuu galatoomaa. Warreen achirratti hirmaataniin alattis namoonni addatti yaadaanis haa ta'uu karaa garaagaraatiin deeggaran baay'eetu jira. Walumaa galaaniin galateeffadhaa maqaas dhahuun barbaadu. Gaafa yeroon darbe immoo maqaa dhoofnes wal galateeffannaa. Ammaaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Wanti isin naa gootan hundi immoo nagahee jira jechuufi ulfaadha. Homaa miti masii egaa nutis baay'ee gammanneerra. Kolfuu kee gammachuu kee arguu keenyatti baay'ee gammanneerra. Akkati waan baay'ee keessa darbite beekna. Waan baay'ee keessas darbaa jirta. Isa hafetti immoo Waaqayyoon guuta. Erga nasitti si argadhe egaa gaaffilee tokkoon si gaafadha. Isa dura garuu mee masiin eenyudha? Namoonni baay'een siigalee yeroo waggaa 4 as waggaa 3 as keessattuu gara sooshaal miidiyaa kanarratti warri dhufanii baay'ee nan beekaniin yeroo tokko wantoota keessa dabarsifaa yooniin haasa'u achis turtee kanas gootee naan jedhu. Gabaabumatti of ibsuu fi ani barsiistuun ture. Barsiisummaa kiyya immoo afaan Ingiliffaan barsiisa ture. Eebbifamee gaafa Rooberaayin eebbifame kolleejii barsiisota Rooberaayin dippiloomaasiin eebbifame. Sana booda immoo waggaa tokko akkuman eebbifameen waggaatti aanu immoo Addis Ababa Yuunivarsiitii 6 kiilootti immoo digirii koo jalqabaan fudhadhee. Sana booda waggaa tokko fiichee barsiiseen ture. Mana barumsa dhuunfaan barsiisee yeroo tureen waggaa tokko eegamsite eeganii
mana barumsa dhuunfaa barsiisuu ta'ee kan dhuunfaan dhufeedhaan Finfinnee dhufee. Kana booda immoo faanaan beeksisa baasee faanaatti dorgome faanaatti darbee jechaadha. Waggaa lamaaf faanaa hojjedheeni achirratti egaa qophiichi majaalalaa waggaa lamaaf hojjedhee otoo isin ta'ee mariisisaan ture waa'ee fayyaa irratti beeladoota qophii jedhu oduun dubbisaa hin qopheessisaan dubbisaa. Itti ogummaa koo guddiseen waggaa lama booda immoo NGO argadhee seenee NGO'n suni lookaal NGO ture waa'ee barnoota shamarranii irratti hojjetaa waa'ee barmaatilee miidhaa geessisan akka kittaannaa buttaa maalii ture garaadhuma sanaanis gara biyya alaa deeme torbee lamaaf biyya Hoolaand ga'ee dhufee sana keessaa bahee Peace Corps dorgomee jechaadha. Akkasitiin na waliin wal argine jechuudha. Wal argine garuu achitti wantoonni uumamanii jiru. Ittiin hojii sana akkati jaallatu ture nan beeka. Otoma jaallattu irraa akkati si dhaabsisani beeka. Mee maaltu uumame mee? Peace Corps kana Ameerikaa Embaasiitti nu qaxara miti. Embaasii Ameerikaatti nu qaxaraa achitti ashaaraa kenninee maal kenninee gaaffiiwwan adda addaa gaaffiiwwan qaxxaamuraa adda addaa nu gaafatanii egaa sana keessa dabarreetti mindaan isaa baay'ee gaarii ture. Peace Corps egaa nama nu laalutti himuu fi Peace Corps bara John F. Kennedy akka hundeeffame egaa kan barree kan jalqabame bara Haayila Sillaasee illee ture miti kuni gidduutti addaan cite. Warreen Ameerikaatii dhufan kun uummata keenyaa gama barnootaatiin gama fayyaatiin gama qonnaatiin gama environmental yookiin eegumsa naannootiin illee muuxannoo isaanii dandeettii isaanii uummata keenya barsiisaa turanii jechaadha. Sana dura isaan aadaa kana afaan kana barachuu qabu. Anaaf asi afaan Oromoo barsiisna turre barsiisaa turre barnoonni isaa baay'ee gaariidha. Muuxannoo isaa baay'ee gaariidha yeroo jalqabaatii fi garuu sana keessatti maaltu addanatti ta'ee waa'ee aadaa Itoophiyaa jedhamee barsiisna turre. Itoophiyaa keessaa immoo warra Oromiyaa deeman barsiisaa turre. Warra Oromiyaa deeman barsiisuu fi aadaa Oromoo barsiisuun qabaa, afaan Oromoo barsiisuun qabaa, nyaata aadaa Oromoo barsiisuun qabaa, uffannaa aadaa Oromoo barsiisuun qabaa, hawaasa Oromoo barsiisuun qaba. Miti haala jiruuf jireenya sanaa. Akkasii barsiisaa turre. Gaafa eebbi gahuu ji'a 3 baratanii gaafa gahuu yeroo jalqabaa uffata aadaa Oromoo bitatan ijoolleen. Sooshaal miidiyaa irrattis gadhiiseen jireenya kana bitatanii baay'ee akkasitti baay'atee hin beeku. Ameerikaa Embaasiitti gaafa eebbifaman uffannaa aadaa Oromoo akkasitti mul'atee hin beeku. Waggaa lamaffaa irratti gaafa duraa nyaanni aadaa jarri kun tireening jalqabaa gaafa dhufanii nyaanni aadaa naannoon koornarii qabamti. Amaaraa, Tigraay, Saawuz Neeshin jedhamee koornariin kun gaafa jalqaba dhufan shubbisni aadaa Amaaraa, Oromiyaa fi Tigraayitti mul'ata. Isaanitti agarsiifama jechaadha. Koornarii keenya irratti immoo nyaata aadaas maalis mul'isaa turre. Guyyaa jalqabaa nyaanni hin jiru yaadatti. Nyaanni hin jiru achi jedhee dhiisee warra kaawwaniif immoo dhiyaatee jira. Naannoo Amaaraattiif waxiin dooroon hafnee, lukkuun hafnee, biddeen hin hafnee, daabboon hin hafnee hunduu dhiyaatee jira. Warra Guraageef warra Kibbaaf immoo kitfoon hin hafnee, qoocoon hin hafnee waan hunduu dhiyaatee jira. Naannoo Tigraayiif xuhuloon jira, ambaashaan jira, Oromiyaaf garuu hin jiru. Achi uumaan jennee yeroo jalqabaa bakka himan dhiise gaafa wanni jalqabaa itti aanee fixnu akkasitti dhiyaata jennaan an Oromiyaa akka yerootti aanu jechaadha. Yerootti aanu gaafa dhufan eebbisiisnee fixnee jira jechaadha jalqabaa. Lammata na waamanii lammata gaafa na waaman nu fidaa jenneen gaafa nu fidan inni finnaa kan Oromiyaan finneedhaan fidaa. Caccabsaa nu fidaa, cuukkoo nu fidaa, kana nu fidaa jennee ittiin suuparmaarkeetii hin jiran ta'ee hin jira jedhanii achi booda gaafa akkuma
jalqaba argee sana naannoon hundinuu guutuudha keenya garuu hin jiru. Kan fidan yoo yaadatte caccabsaa daakuu faabirikaatti hojjetamu kana beektaa? Isaan isaanii xiqqoorra godhanii fidan yoo yaadatte. Isa fidanii Oromiyaan kanuma agarsiisnaan jedheen. Dhabnee naan jedhan ikkoo isinitti himeen ture. Nan qopheessallee jedheen ture yaadatte. Naa bitaatiin nunan qopheessadhee lakkiin finna naan jedhanii hin finne. Asii booda sana maan agarsiisne diinqoo jedheen irraa nyaannee wanni jala keenya yaadatte. Anatu kaa'e kana maan agarsiisnu. Minjaala jala. Ammaaf dhiifama gaafa. Minjaala jala xiqqoo irraa nyaannee nuufuu nutti hin talle. Achi minjaala jala keenyee na arganiiran isi galee aariin irraa qabu kana dura embaasii Ameerikaa uffata aadaa gooteedhaan natti aaraniiran. Ishiin zaranyaadha naan jedhan. Kana booda isa akkasitti dabarree yerootti aanu waan gaarii naan barreessinee in dhositee professional waan ta'e agarsiistee akkasitti nyaata culture show dhiyaate nyaatanii kaan dhoksanii jedhamee narratti barreeffamee jechaadha. So sirreessinaan jedhanii sadaffaa waamamee hojjedhee sadaffaa irratti gaafa eebbisiisnu warri Tigraay deemani warri Oromiyaa deemani warri Amaaraa deemani uffata aadaa bitatanii waadatti lama dachaa bitatanii gaafa arganu warri Tigraay deemu uffata aadaa Oromoo warri Amaaraa deemu uffata aadaa Oromoo callee maal fakkaatu uffatanii warri baay'ee uffatanii achi aaran baanneedhan. So kanarraa ka'uutiin narratti barreeffamee treenii lama naan barreessine siin jedheera. Barsiisnee yaada kanan ani barsiise baay'eedha gaa wal jijjiirree barsiisna ture miti. Kaan na jala dhoksan warri waan gaarii naa barreessan dhoksaniiti kan jara lamaa san fuudhanii narratti barreessanii jechaadha. So kanarraa ka'uutiin sunoo akkasitti embaasii akkas gootee gaafa eebbaa treenii naannoo kibbaa deemu naannoo Tigraay deemu uffata aadaa Oromoo uffisaa jedha. Ani maal jarri kun warra gurguddaa warra kana godhi jedhanii si ajajan sanuummoo Ameerikaanota lammiilee Ameerikaa mirga isaaniif dirqama isaanii beekan. Fedhii isaaniitiin deemu walirra arganii walitti agarsiisuu natti agarsiise jedhanii ofii isaanii bitatanii yoo yaadatte baay'ee yaadadhani. Haala sanaanii narratti barreessanii yeroo itti aanutti hin waamne deddeebi'ee gaafachuuf yaalee faayinaaliin dhiiseen bahee kana booda garuu fooyya'insa guddaa ture ati turtee jirta. Yoon hin dhaga'u fooyya'insa guddaa ture ana qofa miti kan nu ari'anii nama sadiitu ari'ame yeroo san yaadatti ta'e nuti immoo in iyyanne yoo xiqqaate dhaabbata Ameerikaati jennee mirga keenya jennee iyyanne garuu yeroo sanatti somni beekta yeroo tokko somni dhugaa fakkaate yeroof simoo isitti fakkaata. Faayinaalii nuti garuu waan guddaa hojjennee akka deemnetti natti dhagahamaa gaammaa jechaadha. Kana fakkaata gaarii qofa. Egaa jechuun hojicha akkati jaallattee hojjechaa turte beekaa egaa akkas akka kana dhiibamtee ba'uun kee egaa aarsaa aadaadhaaf afaan kun itti kaffalamaafii ture keessaa kun egaa seenaa masaa xiqqoo masaadha namoonni keenyi gubbaa makaaseema namoonni baay'een aarsaa waa'ee afaanii aadaa irratti kaffalaa dhufaniiru. Tole egaa mee gara gaaffii keenya isatti aanutti immoo ceena. Egaa yeroo darbe mana hidhaa galtee turte almost ji'a tokko ol achi keessatti si tursiisanii turanii. Mee sababi itti qabamtee fi yoom si qabanii maaliif si qabanii isa jedhu mee waa'ee kana nutti himi. Ani barmaadhaan jedhu Istaanbuliin jedheen beektaa. Istaanbul magaala guddoo Tarkii. Tarkii. Yeroo Istaanbul ture saniin jedha beektaa mana hidhaalee jedhu. Si qofaan jedhamu warraanis Istaanbul jedhu. Anumatu baafatee Istaanbuliin jedha. Maaliif jette? Namatti ulfaata. Mana hidhaa like Oromummaa keetiin dararri sirra gahu eenyummaa keetiin wanti ati aarsaa kaffaltu siif akka bakka bashannanaa yookiin immoo bakka itti gammachuu guddaa argattu baay'ee. Anaaf akkasiin fudhadha. Garuu maalidhaa ansi cinqu namni maatiin firri uummanni si wajjiniin dhiphata. Kanaaf si dhiphisa malee itti keessa taa'uun kee like
gammachuutti anaaf gammachuutti dhaga'ama. Istaanbul deemtee akkuma bashannantee dhuftu manadhaa keessattis immoo waa baay'ee barattee bilchaattee yeroo xiqqoo isaa ta'u gabaabaa waa baay'ee hubattee ofitti deebitee of yaaddee waa baay'ee yaaddee bakka keessaa baasudha jechaadha. Kanaafin Istaanbul jedhee. Mee akkamittiin qabamte jechuun sa'aatii akkamitti dhufanii manatti dhufan immoo karaarraa si qaban immoo akkamittiin ture? Lakki manuma dhufanii manuma dallaa rukutanii namni as jira namni as bulee jira maal jedhanii egaa namatu isaan eeree dhufe ganamaan dhufanii saa 12 walakkaa ta'a ifnee turre. Ganama barii jechuudha. Barii ganama. Dhufanii gara rukutanii isaan nan beekan warri ergaman kunniin maqaa kiyyatti himanii lakkoofsa bilbila kiyyaa qabu. Akkasitti dhufanii namni as bulee jira maal jedhan ni bijaamaa uffatee ture. Yeroo sana immoo na dhukkuba ture. Achi lakkoomtuun jiru jedhee baneetti agarsiisee mana ciisichaa keenyas seenanii ilaalanii ijoolleenis jiru. Homtuu namni buleen jiru noo ilaalaa jedhee eenyu maqaan keenyaan jennaan simiti yaantiin alan dandeemuun falligish naan jedhan deemannaa jennaan jirgaa tafalligyaallis naan jedhan. Sana booda la xiyyaaqii tafalligesh noo kooti jedhanii nama 6 ta'anii turanii. Maayee jedheen dhaqee naannuma kiyya ture waajjirri poolisii achi dhaqee namni gaafatis hin jiru akkuma haasa'e jechaadha. Gaaffiif barbaadamteedhanii numiti kan si barbaade naan jedhan achi gahee gaafan gaafadhu numiti kan si barbaade poolisii komishinii Oromiyaati naan jennaan hayyee jedhee eegee dhufanii jedhanii isaan achi nu fidaa jedhanii ni turan. Lakki nuti achi hin geessinu isaan dhufanii haa fudhatanii jedhanii maaliif amma maal balleessee nan hin beeku waan hin balleessee jedhee hin beekne gaaffiif barbaadamtas kennaan dhufeedhan. Halkan guutuu laliituun muluu birdi si qaxxilan adda rakkoo antiin filagaa naan jedhee minna ilaal minnaachuu naan jedhan kolfan dhaqame beektaa ammaa naaf amma walii dhawan jedhee achi booda inni andeet aganyachennaan marrajaan waan naan jedhan arees nu jedhee qalladee deemee ture isaan deeman achitti achi nagahanii deemanii viidiyoo na qarratan malee. Viidiyoo maal jedhu? Mooraadhuma mana kiyyaa keessatti viidiyoo akkasitti xiqqoo harkatti qabatanii waraaban tokko qaba. Yeroo tokko maqaa kee fi iddoo itti dhalattee man jedhan maaskii godhadheen ture maaskii kee baase jennaan ayyee jedheen baase achi nama dookumentaree jedhu beektaa? Ayyee sumee masarat dhaabaa baalaloo የተወለድኩት ባሌ በጣም ለምለም አገር ነው jedheen. Achi booda kolfani aal jechuun waan inni ta'aa jiru waan naan galle ayyee jedhee garma yaala shaantii naan jedhanii deemanii jechaadha achi nageessan viidiyoo sana na waraabanii achi. Asirratti jarri kun yuunifoormii poolisii uffatanii moo kan loltoota federaalaadha moo waraqaa mana murtii immoo fidataniiru kan ittiin mana kee sakatta'uuf isaan dandeessisu? Hin qaban isa garuu eenyudha sin jedhee gaafadheen ture mee waraqaa eenyummaa keessan natti agarsiisaa jennaan poolisii Finfinneeti. Isaan hundayyuu gaafadheennaan natti agarsiisaa duraan jedheen erga ilaalanii ba'anii natti agarsiisannaan natti agarsiisanii jechaadha. Poolisii Finfinneeti uffata siviilii uffatanii kan kanarraa hafee hin beeku wanni isaanii. Haala sanaan garas deemee jechaadha. Sana booda na fuudhanii deemanii achitti garuu gaafa na fuudhanii deemanii namni na barbaadu suni namni yookiin namatti na kennan san dhaban. Sa'aatii dheeraa barbaadame. Nama sadarkaa qabaa jedhee jechuudha. Namichi itti gaafatamaan achi garatti eebalutti kennedha sun namichi jedhame sun hin jiru. Namoota baay'ee gaafatti. Itti kennaa jedhee fidaa jedhe barbaadamee dhabamee sa'aatii baay'ee eenyu na barbaada. Poolisiin na fuutee deemtee ani dhabeera fuudheen deebi'aa. Achi fuuteen deebi'een jedhanii achuma na tursiisanii. Booda dhumarratti nama maqaa dhahame sanatti bilbila koo maal kennanii turee dhufe namichi sun dafee hin baane. Maqaa isaas na yaadadha garuu dhabuun barbaadu. Turee dhufee faayinaalii konkolaataa mara gubbaarratti korinaan jedhan gooftaa ko. Namoonni kori gubbaarraan. Bijaamaa maan si fuudhanii deeman immoo jijjiirratteetta yeroo sii laatan? Lakki jijjiiradheera uffata koo jijjiiradheera. Yeroo sana na qufaasaa ture waan ta'eef
jaakeettii furdaa uffadheeni gubbaarra korii jennaan koree. Haala saniin egaa garagalaan kan nageessanii jechaadha. Kan namni yookiin qaamni mootummaa si barbaade sun eenyudha? Beekamaadha jechuun dhimma isaan si barbaadaniif maalidha ture? Otoo isa beeke gaarii miti obboleessa koo beekuun siin jedhame namni jedhame sun maqaan kan dhahame konkolaachisaadha. Na fuudhanii deemanii poolisiin biraas hin jira gubbaarra poolisii lamatu jira. Sana booda achitti na buusanii maaliif hin dhufee eenyutu na barbaade namni na deebisu hin jiru. Otoo nan gaafatiin otoo sababaas natti himin maaliif akka naqes maaliif akka na qabanis eenyu akka na qabes otoo hin beekin bahe. Kanaafin akkamitti maaliif akka na qabanis akkamitti akka bahe hin beekuun jedhe faayinaalii. So kana ture jechaadha. Dhumarrattis iyyannoo kiyyaan sababa tokko malee yeroo haganaa ture jedhee iyyannoo kiyyaan abukaatonni turan naa iyyatanii adeemsa sanaan akkan bahu taasifame bayituma gali jennaan hin gale. Egaa achi keessatti namoota siyaasaan qabamanii waa'ee Oromoof falmanii namoota kaanis ta'uu danda'u. Achi keessatti argite jiru karaa ABOs ta'e karaa KFOs namoota hidhamanii achi keessatti jechuudha. Yaa namootni an argee keessa Jaal Mikaa'el fi Jaal Kennasaa natti turanii Jaal Mikaa'el Booranaa fi Kennasaa Ayyaanaa. So jarri kun yeroo nan achi ture yoo xiqqaate 8 hidhamaniiranii. Amma gaa erga nani baheeyyuu gara 3 wayii ta'aa jira. Waggaa tokkotti dhiyaachuus jiru jechaadha gammaan baane. Manni murtii garuu akka bahan yeroo 4 bilisaan akka gadi bahan ajajee ture. Ammallee cima jiru warri kun. Baay'ee nama gaddisiisu. So har'as achuma jiru. Baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Haalli keessa jiru. Kunis egaa kan isaanis kophaadha. Garuu sarra'ee hates kan bilbilaates hidhameetuma gaa murtiin hin jira jechaadha. Yakkoota garaagaraa warreen hojjetanii bahan jiranii. So sababa hin beekamneen kan ture ana qofa ture dubartoonni seenaniituma bahu. Kanumatu ture. Maatiin dhufee isin gaafachuu namoonni hiriyoonni dhufanii gaafachuu ni danda'u turanii mana hidhaatti maaliif odeeffannoon asitti teenyee dhageenyu jira namoonni gaafachuuf dhaqanii achumaan hafan yookiin qabamanii hafanifaa jiru jedhama hagam dhugaadha kun. Bakka nan ture suni hin turre garuu nama ifachuun yeroo tokko sodaachisuun loluun maaliin kun nama jira garuu akka hin gaafanneef kan ittisu hin jiru. Yeroo tokko shakkiitiin ijoolleen dargaggoota qeeroon kun yeroo dhufanii hin dhoowwaman. An dhoowwamaniif jiran jechaadha. Garuu bakka nan ture sanatti hin argine. Sababa nama gaafachuu dhaqanii hidhaman hin argine. Kanatu jira dinqoo. Egaa galatoomi gammasii tarii gaaffilee duubatti deebisanii gaddatti si gashan akkan sin gaafanne abdiin qaba. Garuu yaa walumaa gala dhugaasaa abbaa masaarraa baruu wayya oduu daddarbatamurraa jedhee man si gaafadhe. Egaa baga waaqayyo simoo siikee ijoollee keetti deebite walumaa galatti guyyaa meeqa hidhamte mana murtiitti immoo dhiyaachuuf carraa argattee turte? Mana murtiitti egaa karaa abukaatotaan ture kan dhimmi kee deddeebi'aa ture akka dhiyaadhuuf yeroo 3 gaafatamus na dhiyeessuu hin dandeenye jechaadha. Maaliif ani adaraatiin hin taa'e adaraatiin immoo nama taa'ee nama adaraa kennate sanatu geessa malee kan adaraan itti kenname sun hin geessu. Kanaaf guyyaa meeqa walumaa gala guyyaa meeqa si tursiisan achi keessa? Guyyaa 37. 37. Gaafa si gadhiisanis galii bakka jedhanii baatee magaltee jechuudha. Dafii amma dafiti. Dafii as keessaa bahin jedhame. Dafii as keessaa. Animmoo so baay'ee nervasiin ta'ee meeshaa koo maalgaanii koo walitti qabuu maatiitti bilbiladhee kottaa jechuudha. Galeen taa'e
warra achi jiran sanas dhiisee deemuun baay'ee natti ulfaate. Egaa hundi hidhamee immoo wanti fala ta'u hin jiru. Kanumaafan egaa mootummaa garaan koo gadduun bahee akkuma jiru egaa sabni keenya baay'een isa mana hidhaa jiru. Hiriyoonni koo baay'een dhugaa kan inni ani beeku baay'ee firii jechuun amma dhiisee jira. Amma yeroo kanatti firii ta'uu baasanii maal godhu baanis jedhee dhiisee yoo amma bahanis ta'uu baasanis wanti jijjiiramni fidan jiru haa ta'anii gimee jechuudha nagumaan haa ta'an jedheeni haalli keessa jirus dhufaataa waan ta'eef haala sanaa jechaadha. Baay'ee dubbachuun barbaadu baay'ee waa'ee kanaa miidiyaawwan garaagaraa gaafachuuf turanii kennuun kiyya yeroo gabaabaadha. So guyyaa 37 jechuun baay'ee xiqqaadha. Namni waggaa meeqa hidhame baay'eetu jira. Dubartoonni waggaa meeqa dararaman baay'eetu jira. So sana keessa darbanii warra iskaan jiran so kiyyaa akka guddaattis ilaalu garuu immoo sana keessatti muuxannoo ani baradheeti. Waan sitti dhagahamu hammeenya mana sanaa ulfaatina mana hidhaa hin barattaa. So waa baay'ee sana keessaa qalbifattaa jechaadha. So malee kiyya akka waan guddaatti yaadu akka akkamtiin jedha yaadadhu. Istaanbul waan ta'eef. Mee gara mata duree isatti aanutti deemna. Egaa sababa kanaatti haalli hojii kee egaa kanarra konsartii qopheessaas turteetta. Konsartiin immoo sababa koronaattis adda citeera. Jechuun haalli ittiin jiraachaa turte galiin ittiin argattu hojiin kee adda addaa amma inni FM irraa hojjettus akka dhaabbateeru beeka. Mee waa'ee hojii kee maalirra akka jiru natti himi maaltu si mudate? So maal seetee hojii kiyya dhugaa dubbachuuf haala amma jiru kanaan egaa hojiin keenya baay'een hojii mootummaatiin wal qabataa. So yoo biyyi nagaa ta'e hojjettaa, yoo sabni nagaa ta'e, yoo tasgabbiin jiraate waan hojjettudha jechaadha. Amma ni FM kiyya waggaa lamaaf hojjechaan ture. Waggaa tokkoof waggaa lama almost waggaa lama ta'e inni ta'e. FM sanarratti tokkoffaa FM afaan Oromootiin hin jiru. Saba keenyaaf gaarii ture yeroo jijjiirama sana dhugaa jijjiirama warreen deeggaran keessa anan tokkon ture. Yeroo sana jijjiiramichas deeggaraa saba keenyas immoo karaa adda addaatiin hubannoo adda addaa kennaa fi aadaa keessumaan cimsaa hojjetaa turre jechaadha. So namoota immoo baay'eefis immoo hanga humna koo carraa hojii baneef hin ture jechaadha. So gaafa haalli akka hin taane ta'uu wanti eegame hundi gaafa karaarraa jallatu akkamitti akka hojjettu si jalaa badaa jechaadha. Maal jetteeti maal akka dubbatu maal akka hojjettu si jalaa badaa. Kanaaf nan dhiise sagantichasi. Normaalii yeroo Jawaar marfamu sana gaafa qinxataa ture kan isaa galgala sagantaan kee gaafa kamisa ganama ture. So gaafa kamisa sana qophii addaa akka jiru natti himani. OBN FM sanarraa bilbilanii qophii addaatu jira. Har'aaf dhiisiin jedhan. Yeroo sanatti deemee silaa ani waan argin haasaa mitiire. So sana keessa egaa hangaafa kamisaa otoo hin deemee waa'ee Jawaar waan ta'e sanaan odeessa ture jechaadha. So isaanis dursanii qophii addaatiin jennaan nan dhiisee ittis hin deebine. Kana booda haalli jirus hin taane. So dhiisuun filadhee jechaadha. Dhiisuun filadhee taa'eetuma laalu hanga danda'e immoo YouTube irratti fa'aa hojii akkasii eegaluu yaaleen ture sunis hin taane haala garaagaraatiin jechaadha. So uummanni kee waan sirraa eegu qaba. Anarraa waan eegu maal akka jedhu maal akkan hojjedhe expectation yoo inarraa qaba hundinuu kallattii namni ittiin hojjedhu kallattii namni biraa ittiin hojjetu hundinuu akkatti eegu qaba. Koronaanis hin seene hojiiwwan garaagaraas kan akka konsartiis hojjechuu hin dandeenye. Haala sanaan dhiisee garuu ofiisii koo gadi dhiisne yeroo mana hidhaa turetti ofiisii biiroo kana jala saamsanii turanii ergan bahee ture ittiin bansiisee waan irraa eegamu hunda
kafaleeni sirreessee haala sanaan bansiisee biiroon koo ammas banaadha. Waan kun akkasitti waan itti nafnee fi nan hojjedha jechaadha itti deebi'ee yeroo barbaadetti hojii ogummaa kootiin uummata koo tajaajiluu hojjechuu nama hin danda'udha. Akkuma beektu egaa siyaasni biyya keenyaa marqamaadha. Abbaan qabeenyaa mootummaa hojii wal loluun barbaadu fuulduratti bahee hojii kee waan tokkoon siyaasaan sitti maxxane taanaan lafuma ka'anii sodaatu. Otoo homtuun jiraatiin si sodaatu. Abbootii qabeenyaa bilisa ta'anii qabeenya isaanii ofii isaanii hooggananii fi mirgaaf dirqama isaanii beekanii hojjetan baay'een qaba. Kanaaf ofitti amanummaan hir'ata jechaadha. Gorsa Afrikaa keessaa sanuu immoo Itoophiyaa keessaa kun rakkisaa ta'uu danda'a. Sababa kanaan hojii akka barbaadetti hojjechuu hin dandeenyu. Beeksisota baay'eetu jira kan dhuunfaa sagantaawwan garaagaraatu jira. Sababa kanaan hojjechuu hin dandeenye. Garuu immoo Oromoo waan jiruuf homaan rakkannee. Egaa baay'ee gaariidha masii egaa kana booda kanaafiyyuu miidiyaa irratti si eegnu maal haala kamiidhaan dhufuuf yaadaa jirta hojii jalqabda taana? Ani osoo na danda'amee miidiyaa ofii koo banuun barbaada. Miidiyaa immoo keessaa immoo gama reediyootiin hojjechuun barbaada. Isteeshinii yookiin immoo dhaabbata reediyoo tokko hundeessee hojjechuun barbaada jechaadha. Uummanni keenya bal'inaan baadiyyaa keessa jira. Biyyuma keenya keessa ta'ee Finfinnee keessa ta'ee FM afaan Oromootiin sa'aatii 24 hojjetu akkuma FM'wwan kan biraa jechaadha biyya kana keessa jiran. Qilleensuma biyya kanaatiin asuma keessa keenyas viidiyoo fi keenyaatiin hundeessuun barbaada. Yoo Rabbi jedhe egaa yoo jiraannee fi yoo bulleef yoo birraan bari'eef ittiin yaadaan jira. Karoorri koo guddaan isa kanadha. Kana jechuun barbaada. Egaa baay'ee gaariidha masii guddaa galatoomii. Egaa fiixaan ba'umsa milkaa'ina si hawwina nutis waan dandeenyuun immoo si gargaarra si bira jirra. Jabaadhu gaaffii koosa gara dhumaatti hin deema gaa. Egaa sooshaal miidiyaa irratti yeroo adda addaatti odeeffannoo adda addaa anis argeera namoonni kaanis arganiiru namoonni tokko maa inni masiin waan akkasii odeeffamaa jira ani gaafficha dhiibaan ture. Maal jedha? Garuma gaaffichaatti dhufuufan jedha. Gaafficha isaan na gaafatanii jechuudha. Masiini walitti dhufeenya isheen Jawaarii wajjiniitiin qabdu maalidha? From the horse's mouth warri faranjiinna. Sumarraati maaf wanta jiru hin dhageenyu. Dhugaadha wanni kuni namoonni baay'eenis na gaafatu. Karaa adda addaatiinis ispeeshaalii warri si jibbanii karaa itti si xureessan karaa itti maqaa kee maal gochuu barbaadan baay'eetu jira. Ani garuu anaaf Jawaar maatiidha. Akka obboleessa kootti ilaalaa maatiinis immoo akka obboleetti isaaniitti akka maatiitti na ilaalu akkasitti wal beekna akkasitti walitti dhiyaannaa jechaadha. Itti aansee immoo Jawaar akka dubartiitti iyyuu na ilaalee hin beeku. Akkuma dubartiittis na ilaalees yaadees hin beeku. Walitti dhufeenya addaas hin qabnu innis nama bultii qabudha nama daa'ima qabudha. Anis nama bultii qabu nama ijoollee qabudha. Walitti dhufeenya addaa qabnu hin qabnu. Garuu namoonni baay'een haala sanaan yaaluu tarii walitti dhiyeenya keenyarraa ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee waa'ee isaa waan haasa'uuf ta'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e hamiiwwan akkasii jira jechaadha. Garuu yeroo tokko na yaadadha jaarsummaa wayiitu ture. Jaarsummaa nama wayiitu fuudhuu barbaade. Jaarsummaa sana eenyutu deemaa jennee akkuma keenyaa haasofnu ati deemii naan jedhe Jawaar. Indee maal taate dubartiin hin deemte naan? Ati dubartiidha naan jedhe. Akkasitti fa'aa yaadaa jechaadha malee nama akka sanatti yaadu miti. Alfaatiin haadha warraasaa ta'uu nan beekaa. Oromoonni mucaa isaatii ammoo nama Oromoon hundi jaalatudha waan ta'eef egaa yeroo hunda dubartiin
maqaa balleessuu yoo barbaadan dubartii maqaa dha'uu yoo barbaadan dubartii xiqqeessuu yoo barbaadan nama wayitii walitti hidhu yookiin immoo akkasidha isheen akkasii jedhu jechaadha. Sun immoo eessaanuu nuun gahu ammoo oduun immoo oduudhuma ta'a. Gaafa dhugaan bahe immoo dhugaan hin mul'atti. Kanaaf namni maal naan jedhan jedhini namni waan siin jedhu dhabuuti jedhama. So kanadha. Egaa oduun sooshaal miidiyaa irratti namni dhugaas ta'e sobisaa hin beekamu. Oduun adda addaan faca'a. Siyaasis kanumaan guutame. Kan ammoo egaa anis ituman sodaadhuun si gaafadhe garuu galatoomi waan salphistee dubbicha deebistee fi jechuudha. Amala kootiitti maal seetee baay'ee sooshaabiliidhaan nama walitti miiqaa, nama walitti siqaa. So nan kolfaa nan taphadhaa. So kolfuuf taphachuun immoo tokko tokko dubartiif yookiin fedhii addaa waan qabduuf yookiin maal waan taateef jedhanii yaadu. Ana qofas miti of course namoonni baay'een hin jedhamanii xiqqoo namoonni bebbeekan jedhamanii. Like mataa gadi yoo barbaadan waa sitti maxxansu. Kan Jawaarillee gaariidha. Garuu karaa biraatiin waan biraatiin faasii jedhu. So kun uummata keenyaaf somaan fayyadu. Ammoo ani amma oduu hin mirkanoofne haa ta'u waan inni itti odeeffannoo hin qabne irratti jedhame jedhee haasa'u. Waan inni odeeffannoo hin qabnetti jechaadha. Dogongoree jechuu nan danda'a. Yoo inni dogongoruu kiyya beeke immoo dafeen dhiifama gaafadhaa nan dhiisa jechaadha. Tole egaa hordoftoota gaafiif deebii kana gara xumuraatti dhufneerra. Masiidhaan yeroo kee nuuf laattee waa'ee jireenya kee even wantuma dhuunfaa illee ta'e mataasaa gaaffiif deebii kana waan nuuf laatteef guddaa galatoomii. Egaa karoora kee wantati raawwachuu barbaaddu hundumaa akka Waaqayyo fiixaan ba'umsa sii laatu hawwina. Egaa jabaadhu jabduudha. Dubartoota Oromoo warra kaaniif illee dhuguma dubbachuu fi fakkeenya gaariidhaati. Waan ati keessa darbaa jirtu baay'een ilaalanii waan irraa baratanii qabu jennee yaadna. Egaa kun immoo haadholii baay'een waan isaan keessa darbaa jiranidha. Kanaaf iyyuu egaa guddaa galatoomii. Egaa kanumaan xumurra waan jettu yoo fixxeetta ta'e. Egaa tokkoffaa keessummaa ta'uu kootiif guddaa galatoomii. Namni sin beekne immoo sirriitti baruu qabaa. Ati baay'ee cimaadha. Dhaabbatatti wal galateeffachuu hin beeknu beektaa. Hanga ati duututti yeroo tokko tokko siin amananii namni. So galatas siin galchan gaafa duute suuraa kee profaayilii godhachuu yookiin reestiin jechuu boo'uu gadduu maalii waggaa tokkoffaa waggaa jaaffaa hin barbaachisu. Jireenyatti wal faarsuun wal galateeffachuun baay'ee fi gaariidha. Ammoo namni dhugaa qabu dhugaa walii galchuunis baay'ee gaariidha. Baay'ee cimaadhaati. Sirraa muuxannoo baay'een barachaa ture. Akkaataatti faranjoota kana barsiisanii aadaa Ameerikaa fi Itoophiyaa tootaalii garaagarummaa baay'ee qaba. Sana baay'ee sitti siqee si gaafachaa ture. Waliin baay'ee hojjechaa turre. So tiimworkii gaarii ture. Gaariitiin hojjetaa turre. Kanarratti galateeffachuun barbaada. Amma immoo karaa yuutuubii kanaatiin immoo aadaa keenya akka baratan muuxannoowwan biyyoota Afrikaa garaagaraa kan Ameerikaas dabalatee yeroo darbamu fakkeenyaa fi barsiisa eenyu nama tokko Jeneevaa dhiyeessitee turte. Jeneevaa arganii baay'ee namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee oofaa turanii otoo kutanii dabarsuu baatanii liinkuma isaa dabarsanii jechaan ture. Gaariidha jechaadha. Hangam warreen Ameerikaanonni aadaa keenyaaf seenaa keenyaaf quuqama guddaa qabu. Baay'ee fedhii guddaa qabu. Egaa kana gochaa jirtaa jabaadhu jechuun barbaada. Nutis hanga dandeenye wal jajjabeessuun dirqamadha. Ulfaadhu. Itti fufii wantoota akkasii itti fufii jechuun barbaada. Galatoomatis. Galatoomi Masii egaa yeroo gaarii ijoollee kee maatii kee wajjiniitiin siif haa ta'u. Ayyeessa. Tole.